Sabru, Baro Tumsa, Elomo Keltu, Jarra Pagada, Abishoy Garba, Haile Fida, Mamo Mazanur, Haile Maram Gamada, Garasuruki, Asafa Sharanami, Batarabdi, Ali Shone, Oli Karingilifi. Bulchiinsi naannoo sanuu jedhutti warra dhihaa ergattetti kana tolchuu jira. Akka gargaarsi damee tokkummaa mootummoota jedhetti lola naannoo Tigraayitti itti jiraniin namni kuma hedduu biyyoota ollaatti baqatee rakkoo maamtuutti yaa'utti jira. Waan argamu keessaa tokko oduu tasaana. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dhihaa raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuusaa amanuun tarkaanfii seera eegsisuu fudhataa jirruuf sababaa jiru kan mirkaneessu jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Televiziyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuudhaan ibsa kennan miseensi gameessi Dhihaa Geetaachoo Sakuturee dhaabichi raayyaa ittisa biyyaa zoonii kaabaa irratti haleellaa raawwachuusaa kan ibsan torbee darbe ture. Gochi Dhihaa yakka ganiinsa biyyaa ta'uu kan ibsan dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen marii araaraa kamuu akka hin barbaachifne dubbataniiru. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin daawwannaa isaan Ugaandaaf biyyoota naannoo kabiroo keessatti geggeessaa jiran ejjennoo wal fakkaatu ibsuu irratti kafuulleeffate ta'u ambaasaadar Reedwaan ibsa. Haala tasgabbii godina Matakkaliin deebisuuf bulchiinsi koomaand poostii jasadiif turu kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 11 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakka itti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa Dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booressuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni nagaa eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. Haleellaan ganda Qida'oo kun yeroo qaqqabuttis hojii nagaa eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti lammiilee nagaa kanneen irratti haleellaa suukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan qaamoleen hidhatanii fi ergama badii Dhihaat adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaan madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatiin rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan haleellaa Dibaaxee ganda Qida'ootti uumameen lubbuun namoota darbee 40 ol ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan miseensota sosochii dimokiraataa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 ol akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turan danuun humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka Yaampifaa keessaa qe'ee ofiirraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan obbo Tsahaay Gaalii. Mani terasa cacarsanii gubatanii kaanis cacarsanii akkuma godhani maali na horii isaanii qaalanii mana akkuma guuteetti hafuu jechaanii bakka maalli keessa jirra egaa maalti jira qullaa akka dhufneetti bakka kun meendaara jirra waan tokko hin jiru bakka inni fira qabee sutraala akkas fiikee jira inni kaan immoo meendaara jira bakka waan tokko hin jiru bakka amma duuneera waan tokko makalakayii dhageessu waan maamaf fiduu hin danda'u. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namootni aanaa Dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru. Ammayyuu akka nama 1,200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii Dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera. Eessa eessarraa buqqa'an jarri kun? Isaan kun Yaamsi iddoo jedhamuu fi naannaa isheeti ammaaf qabalee Yaamsi jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa'ima. Jeequmsa kana hojii wal qabatee siyaasoosaa irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyeefi achuma Chaaginirraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerra irra akka minaan kuntaala 100 CSCB kuntaala 20 CSCB jechuun nyaata almiini gibi nyaata dabalataa daa'immanii kaleetirii zayitii 600 wayyoo tabsu waan tokko waan marka keenya irra jiru geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuu fi wantoota naannoo sanaa hojii walii gallee hojjeerra. Guyyaa kamirraa kaaniiti jarri kun kan isaan buqqa'an? Engada gaafa
makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti guggubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya guggubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhan namoota tokko haasofsiisuu yaalle bilbilumaani. Ergi nuuni sarara nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'an. Ammaaf garuu nuyi 200 kanarratti hojjennee isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fufu ta'a akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuun inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sakuriitii kiliraansii waan hin qabnee fi mootummaa matu waan danda'u waan nuuf harkaa qabu isa kanaan bira ga'a mootummaan amma yoonaa namnis nu bira hin geenye jedhanii koomee tokko waan himachaa jiranii fi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabba'an. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haalli Beenishaangul Gumuz keessa jiru isa yaaddessuu ibsuudhaan nagaaf tasgabbii Beenishaangul Gumuz deebisuudhaaf tarkaanfii hatattamaa fudhatamuu qabaa jedhee jira. Ibsa isaatiin aanaa Dibaaxee ganda Qida'oo keessattis haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen 34 kan ta'an ajjeefamanii jiru. Balaan qaqqabe isaa ol ta'us danda'a jechuun ibsa isaa irratti baasee jira. Dhaabbatichi qaamoleen nageenyaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan lammiileef akka dhaabbachuu qabanis yaadachiisee jira. Akkaataa haleellaan akkanaa itti dhaabbatu irrattis hojjetamuu qabaa jedha ibsichi. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban sadanitti lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii hedduu qaamolee mootummaan farra nagaa jedhuun waamuun darbaa turuun isaa gabaafamaa ture jira. Mirga dhala namaaf falman wal waraansa torban tokkoof humnooti federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u siviilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadha jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona 2 caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu. Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been... Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqa'an lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektirikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gad deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dheessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera. People are arriving with very few belongings, indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and... Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCR'if michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dheessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangawoonni Sudaan mooraa qubsumaa namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera. Itoophiyaa keessaa duula awwaannis balleessuuf itti jiraniin naannoo Sumaalee malee naannoon hedduun guddoo milkoofte. Israa'eelileen tanaaf jetteetiin akka ministeerii jedhetti diroonii keemikaalaan biifan 27 ogeeyyoota nam leenjistullee ergite. Oduu tana Muktaar Jamaal iddootan nu erge. Hoomaan awwaannisaa Itoophiyaa keessa naannolee 6 naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar, Oromiyaa,
Somaalee fi Harar keessatti uumameetiniin ture naannolee gama biraatti sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'uun rukutamee naannoo Somaalee qofatti hafuusaa ministeerri qonnaa beekseetiniin jira. Weerarri awwaannisaa kun ji'oota 18tiif Itoophiyaa keessatti turuusaa kan ibsan ministeera qonnaatti daayireektarri biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee gama Somaalee laandiitiin daangaa biyyaa kuteetiniin kan seene hoomaan awwaannisaa ammallee taanaaniin naannoo Somaalee keessatti godinoota muraasa keessatti mul'ataatiniin jiru jedhe. Isa kana ammoo xiyyeeffannaadhaa fi haala qindaa'een rukutuun yoo hin danda'amin akkaataa itti baay'atee rakkoo geessuu danda'utullee uumamuudhaa malaan dubbatan obbo Balaayinah. አሁን ባለው ሁኔታ በአብዛኛው ገነኝ ክልሎች እንትን ብሎ ሶማሌ ክልል ላይ ብቻ ነው ያመጣው ክስተት አሁን ያለው በኒውራ ላይ haala amma jiruun bakka hunda toohannee amma naannoo Somaalee qofatti nu hafaatiniin jira. Kanaaf ammoo konkolaattotaa fi xiyyaarota keemikaala biifan bobbaasneetiniin hojjetaa jirra. Ammatti godinoota Somaalee 4 hanga 5 ta'an kanneen akka Gaalaa fi Shabalee fi Yararfaa keessatti hoomaan awwaannisaa kun ni mul'ata. Garuu hoomaan awwaannisaa gama Somaalee laandii irraa daangaa ceheetiniin dhufuudhaa malu irra deebi'ee balaa geessisuu danda'a sodaa jedhu qabna malee ammaaf to'atamuu danda'a jennee abdanna jedhan. Miidhaa hanga ammaa hoomaan awwaannisaa gammoojjii kun dhaqqabsiise guutumaan guututti qoratamee kan adda hin baane waan ta'eef qaamolee hundarraa gareen walitti qindaa'e tokko qorannaa kana geggeessee akka ifoomsuuf hojiin hojjetamaatiniin jiraachuu ministeera qonnaatti daayireektarri misooma biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee dubbataniitiniin jiru. Hojii qindoominaan hojjetamu kanaan wal qabatee haala hammayyaawaa fi qindaawaa ta'een hojjechuudhaafillee biyyoonni garaagaraa Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasisaatiniin kan jiran yoo ta'u deeggarsa dhihenna kana mootummaan Israa'el taaseenillee diroonota keemikaala biifan 27 fi deeggarsa leenjii ogeessotaa taasifamaatiniin jiraachuudha dubbatan. የእስራኤል መንግስት ልክ ሌሎች ሀገሮች እንዳደረጉልን ሁሉ mootummaan Israa'el akkuma mootummoota biraa deeggarsa nuuf taasiseetiniin jira. Deeggarsa isaan nuuf taasisan keessaa tokko ogeessota duula hoomaa awwaannisaa rukutuu keessatti hirmaatan nuuf leenjisuudha. Adeemsa kanaan ogeessonni bakka awwaannisni jiru qofa adda baasuudhaan tarkaanfii fudhatu. Gargaarsa kana keessatti mootummaan Israa'el meeshaa biifaa keemikaalaatiif gargaaru diroonota 27 nuuf gumaachaniitiniin jiru. Ammaaf diroononni 5 waan nu harka ga'aniitiniin jiraniif guyyaa boriirraa eegaleetiniin ogeessotaaf leenjii kennuun ni eegalama. Achi booda ammoo ittaanseetiniin Jijjigaa irratti ogeessota biyya keessaa kanneen birootiif leenjiin ni kennama jedhan. Duula hoomaa awwaannisa gammoojjii kanarratti taasifamaatiniin jiruun erga ogeessonni qonnaa namoota Israa'el irraa dhufaniin leenji'aniin booda yeroo hojiitti galamutti diroonota keemikaala biifaniin bakka isaa adda baasaa rukutaa deemu akkasumatti ammoo adeemsa hangaa fi bakka awwaannisni irratti qubatu beekuu fi odeeffannoolee biraa sassaabuudhaafillee adeemsi kun hojumaata mijataa akka uumus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. filannoo Ameerikaa ta'e tanaatiin namni Hortee Afrikaa magaalallee ta'e aanallee ta'e federaalallee keessallee taate yoo akkam xiqqaatte nama 5tti kaawwatti dabalama. Kana keessa tokko nama Itoophiyaatti dhiqqeennaan Gaambeellaa baqate. Gana xiqqaan duratti Ameerikaa dhufe. Obalaati. Saalem Selemoon iddoo tan dubbise namoonni nutti. Obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 ennaa ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Austin kutaa Minisootaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa saduraa, godaantuu saduraa fi gurraacha saduraati Obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutoonnaan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu ka barruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture.
jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutunarra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti, akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti, akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jirutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Ameerikaa dhufuuf dureessa ta'uu akkas hin barbaachisne. Harka duwwaa biyya kana dhuftee yoo jabaattee hojjette abjuu yookaan mul'ata Ameerikaa jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koo isaan amansiisee sagalee naaf kennan jedha obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa bahee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko toomaan nyaatiin guyyaa 2 tureetti, akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deeminitti mul'anni Ameerikaanaaf jireenya mijawaa jiraachuu, namni haatiif abbaansaa akka itti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu, mucaan koo boor maalan nyaadha jettee bakka itti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakkan itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kootiin lammii Ameerikaa jedhee of waamuu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjedha. Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Batar Abdii, Caalii Shonee.